Eenyubo? Ana wadaay. Maal jette seeni akkami nagaa? Fayyaadha ani jira taa'uleen dhaqabu. Uffata kun xaawiyyaa gochuu barbaade mee xaawiyyaa teessan nakkanni. Xaawiyyaa tiisitti kan nuti deeme asuma fiti xaawiyyaa godhadhu. Haya taati. Eenyubo? Ana jiloodha. Seeni jiloo akkami nagaami? Nagaa wallahi yaaboo seenuu dhaqabuti. Mana tokkootu qushaashee. Gadiin xaawachuu deemaatti haa tuuti rakkan yaabu. Mana keefiddi asumatti haa taawwan. Abo. Oh, Miseenyi dasi erga gartee? taqarshii kuma naali ta'iisi jettu sani? Ee, santaatu waan agarre. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhaggeeffattoota raadiyoo daandii haqaa kan bahaa kan bakka jirtaniin nageenya keenya kan jaalalaa isin haa ga'u ammallee obboleen Oro Islamic Art Center jirtu isin jaalanna. Bagoon jiraattan gaa kabajamtoota hordoftoota raadiyoo daandii haqaa kan qophii bohaartii torbanitti al takka isiniif dabru. Amma eegalee jira jechuudha gara istiidiyoo dhufneetiin ammoo dhiifama jechuun of fulchaa jechuu barbaannaan. Maaltu? Dhaggeeffattoonni keenya yookiin hordoftoonni qophiilee teenya torban darbe qophiin bohaartii isaan jala addaan cituun isaanii yaadatama. Sababni illee akkuma waliinuu beeynu waan biraatii miti sababninis safaadhaatti hin dabarsine. Raadiyoo daandii haqaa waggaa sadaffaa ilaallatee digaa sagantaa addaa qopheessaa turre magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaa irratti jechuudha sagantaan kunis kan gaggeeffame. Keessummoonni gurguddoon kan akka Raayyaa Abbaa Macaa Ustaaz Haydar Khadiir Ustaaz Kaamil Shamsuu akkasuma ustaazota adda addaatii fi munashidoonni irratti kan argamanii jechuudha. Qophiin kun yeroo dhiyoo keessatti inshaallah viidiyoodhaan kan hawaasa bira ga'u ta'a jechuudha. Mee har'a maal qabannee dhufnee jirra takka mee obboleen keenya otoo Raayyaa yaadachiifne. Akkuma beekamutti qophii bashannanaattis ni jirti. Walaloon ni jirti. Jechoonni nama bohaarsanilleen akkasumatti waluma faana qabannee jirra. Jidduu qalaal waa takka ja'aatu maani. Kanaafuu hanga dhuma sagantaa teenyaan waliin turan afeerraa teenya. Egaa sagantaa kana gaggeessaa kan isin wajjin turu an Awwii Khadiir. Anis Iidoo Alii Muusaa. Ogeessi teeknikaa Hamzaa Booranaa ta'uu qophii tana isin biraan gahuttee jirra yeroo ammaa kana. Egaa dhaggeeffattoota keenya hanga dhuma sagantaa keenyaa nu wajjin turtii gaarii. Egaa mee sagantaan teenya jalqaba maal taatu iduu? Sagantaan teenya jalqabaa yoo oduu taatee bareeda oduu no bashannansiistu. Oduu bohaartii qabna. Inshaallah amma waa'ee oduu irratti immoo fuulduraa fi oduu dinqisiisaa jechuun dhugaa irratti hundaa'e qopheessuudhaaf inshaallah qophii xumuruu jirra. Ammaaf oduu bohaartii tanaanii bohaaraa isiniin jenna gama oduutti isin dabarsaa. Oduu kan isinii dhiyeessu Muhammad Amaan. Akkam wantan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya amma halkan keessa sa'aatii 9 taheera oduu isin dhageessisa ani oduu waliin Muhammad Amaan duraan dursee hangafootii oduun. Hariiroo dippiloomaasii adurree kan tuunni waliin qaban fashaleessuuf karoorri amaan kaa'ee faallaa karoora guddinaa fi tiraansfoormeeshinii akka ta'e koomishiinara farra malaammaltummaa lukkuu fi hantuutaa obbo Goofatanii dubbataniiru. Godina addaa Gaadullaa aanaa wal maraa dooranni ganda aleelutti namtichi waggaa 350 dura sababa shoonkaatiin du'e lafeen isaa akka argamte funaantonni shoonkaa tokko ni dubbatan kan jiran oolmaa keenya kaarraati. Meteoroloojii haala qilleensaa yoo gandoota tokko yoo kan laallu ta'e Giliinco ol aanan makiinaa gad aanan boksarii Soolee ol aanan magaazina gad aanan saarbisii Alamkaram ol aanan mizaana gad aanan gulaashii Doorannii ol aanan tachii gad aanan nookiyaa Gaadullaa ol aanan qamaatee gad aanan dhamaatee Soogido ol aanan aaggaa gad aanan baangaa Cabalqa ol aanan baatirii law gad aanan shutdown Agoogash ol aanan boqqolloo gad aanan shoonkaa haala bu'ata ijoolleen qabanii oolmaa keenya kaarraati. Muhammad Amaan Baalee Gindhiir Gubarba Jarra.
Booka afaan luffee. Ana waqa afaan luffee. Si mataa kee. Kennuti amma ardi ras balesa nagar talal. Waan isin godhu laal. Hagaati akkana guutuu maal kun jirti. Niikuloriisan ni nama dachii ras balleessiti si mataa keetu. Haa jennuti amantii ta'e maal mana himi. Amantii kee barbaadde. Amantiin kee laal muslima alhamdulillah. Uff bakkuma amantii muslimaa ittiin dhagaamna kana eessuma deemee jiraadhaan. Bakka amantii muslimaa hin jirre barbaadda. Hayyee. Jahannam dhaqi achi muslimni hin jiru. Yaa ilma koo. Yoo abbo. Silaa mana barumsaa si galfadhee mee maal fa'aa baratte? Abbo waa hunda baradheetiin jira. Waan lafa kanarra jiru hunda barachuuttiin jira. Waan fedhe na gaafadhu. Tole gaa erga waa hunda baratte hoolaa jechuun maal jechuu? Abbo hoolaa jechuun shiip jechuudha haa. Tole haaya hoolaa dhaltuu fi hormaanoo walirratti maal jechuu? Hoolaa dhaltuu fi hormaa walirratti moo? Friendship jechuudha. Haaya hoolaan biyya alaa too? Hoolaan biyya alaa immoo scholarship jechuudha haa. Gara feetan nu geessaa dubbiin garaa nu baate garatti deebitee jirti. Kanaa achi waan feetan nu godhuu ni dandeessu. Lubbuun gaafa dhalatte duute du'a sodaa haqarraa hin deebiin. Sunsumni jijjiiramus abiddi ummata gubbaa jiru sanum jecha Haaji Adam Saaddoo. Gosa siyaasaa tokko waliin hordofuu dhiisuu dandeenya. Ilaalcha garaagaraa qabaachuu dandeenya. Garuu Oromummaan qabeenya walitti qabnudha jecha Abbaa Duulaa Gammadaa. Wallaahi an Oromoodha. Oromoo jennee baanee Sumaalee jennee hin gallu jecha Abdullaahi Qanamoo. Beekaa irra kunne malee seenaan hiyyeessan qabu jecha Doktora Kabajaa Ali Birraa. Of ta'uun heera uumaati. Namni of ta'e wal ta'a. Namni wal ta'e abbaa biyyaa ta'a. Qabeenya ofirratti abbaa ta'a jecha Aliyyi Abdii Abbaa Gadaa. Dhugaa qabna. Haqa qabna. Tokkummaan falmanna. Hojiidhaan diina caalla. Ni injifanna. Qeerransi maaliif du'a jennaan kal'oo isaatiif. Oromoon maaliif du'a jennaan biyyuma isaatiif jecha Jawaar Muhammad. Hamaa keenya gorfachaa, laafaa keenya tirfachaa, jabaa keenya jabeeffachaa, tokkummaa keenya jabeeffanne jecha Lalistuu Toofiq. Dhugaan bakka dhabdee dharti bakka qabde hanga ifa baatuuf nu miidhuu jalqabde. Qabsaa'aan ni kufe, qabsoon itti fufe, dhiigarraan tarkaanfatee gootatu fidee dhufe. Lubbuun du'aaf dhalatte lugnatu bureen bu'a eebada lugna badi osoma dheeysuu du'a jecha aartist Umar Suleymaan. fakkeenya diiniitiif fakkii garii namaa waan nama ajjabu dhagahaa namaa diiniin nama dhabee barbaachisaa deemaa mana nama argee gore keessummaa achiin itti goree jedhe yaa jarana olan seenaa fanii ulaanarra bana ati eenyu jedhe utaalee abbaan manaa kan nutti seenuudhaaf dhufte yeroo kana kanuma masjidaa na dhageessan sana an diinii islimnaatii waan biraan se'ina ahaa edaasii an waan biraan se'e yeroo malee naan fadhee ol ka'e egaa erga dhuftee achuma dhaabbadhu hamman jaartii kiyyaaf ilmaaniin mari'adhu akka tol seentuudhaaf isaaniin gaafadha jarri eeyyee jennaan waliin sisimadha jedhe yaa jaartii koo diiniin ol seenuuf mana keenya keessaaf duuba gaarumsuuf jennaan jetteen jaartiin ijoollee gaafanna aniif si dulloomne siichinu maal beekna ijoolleedhaan mari'annee jennaan ola seenu nama zamanaati isaan nu waan beeku jennaan abbaan jedhe yaa ijoollee dhagaa diiniin seenuu dhufee ulaa jala taa'a isintu si'a qaba ka'aatii irraa banaa ol kaanee si
simannee wajjin milkoofna jedhan yaa abbaa keenya otuma argitu teeknoloojiin kunoo waan inni fakkaatu yeroo kaan utaalchoo yeroo kaan kuwaasii yeroo kaan muuziqaaf viidiyoo waswaasii ala kaan barumsaaf nutuun teenyu asii diinuma nageenyu kaynu baabaa jaarsi jedhe jaartiin kaaneet irraa banna ijoolleen hadiisa nu waliin simanna yoo ofii dhiisanis nurraa halaalanu silaa nu qajeellaan qajeeluu nu olanu yee jette jaartiin ijoolleen hin didanii teeknoloojii ammaa isaantu beekanii ijoolleedhaa diddee akkamiin seensinna isaanuma waliin waan isaan ta'an jennaan jaarsi ka'ee hunda jaraattuu hime jennaan jaarsi ka'ee hunda jaraattuu hime hundinuu hin didanii waan zamanaa cime yaadiin ka'ii deemi masjidattan dhufa kunoo ijoolleen waan ammaa duukaa gulufa isaayyuu warri masjidaa si fedhanii gamtokkeedhaan caarraa tokko sii kennanii malee masjidaayyuu yoorra caalaa taate munkaraaf bid'aa namarraa fudhate barakallahu fiikum wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa qophiilee teenyatti akka bu'aaraa jirtan abdii qabnaa malee qophiileen teenyaa akkuma itti fuftee jirti reef ganaa walakkaa ga'u jirraa qophiileen hafan hedduu jiranii inshaalla amma mee jidduudhaan isin bohaarsuudhaaf egaa nashidaa takka isin affeerraa nashidaa eenyu affeerre si tolame nashidaa bareedduu tan yeroo dhiyootti hojjetamte munshida keenya beekamaa fi jaalatamaa nashidaa munshid Hamza Hashim munashid Hamza Hashim tafaddal jenneeniiti jalaa yaana nashidaa tana waliin turtii gaarii